yeroo kana waliin sirnya damsiisaa irra jiranii hayyoota keenya damsiisaa jiranii daqiiqaa gabaabduun booda gara pirogiraama keenyaatti lufnaa eegaman guddoonni eebba godhaniin booda nu eegaa jenna. Elelfadhaa malee warri haawwalee akka mana keessa jirtan. Okay, I'm gonna go. Yo no puedo hablar de lo que ya. Dubartiin Portlandii waan jedhamu qabanii kanaafuu adde Amaanee Maammal Bettera karan tafeera. Biar kami dengar nasibat Amaanee. Jirtu jenna gooni kenna jirtu. Ana morman leenjiru bartoonni Portlandi kenna gootota kenna qabanii kenna san kan kennani adde diqitu muddaa fi adde dureetti garan dhufan kabajaadhaan naasibadhaa. Kajaru kan jam bo enna bana iPhone, the latest version, Apple iPhone 13 Pro Max. Cambramo Apple waliin deema waan ta'eef technology illee haa fayyadamanii yoo nama guddaallee ta'an jennee harka naadhaafi please
kanaaf walii hidhatanii itti fayyadamanii sa'aatis yeroos laallacha. Thank you. Kan itti aanu kennaa kan nuu kennitu adde dinqituudha. Kabajamoo obbo Jawwariif nuu kennan. Kabajamoo maaliif akka jabeettani sila anaa gadi mataa waan adiitti ta'eef I have to respect. Yeah. Isinis nuu banaa. Dase waluma fakkaata nuti isaan lachuu nuuf jecha qabsaanii nuuf jecha qabsoo hadhaawaa godhanii waan wal fakkaatu. Ililfadha. Bulloonis argateera. Kana booda dhaamsa gabaabaa waa'ee kennaa kana keessattuu Apple Watch maal akka ta'e gabaabsitee adde dinqituun dhaamsa isaaniif dabarsiti. Hangama kiyyaan nagaatti ulfaadhaa isiniin jira. Baay'ee galatooma qaraa kana waan naaf kennitanii fi akkanatti nama baay'ee tursiisee qarraa dandeettii qabu garuu bakka dubartii bu'ee dhaamsa tokko jaarsi callaan dhaamatu dhiirri callaan dhaamatu dubartiin illee dhaamatti. Aadaa Oromoo keessatti dubartiin kabajaa guddaa qabdi. Yeroo roobni roobuu biyyu ateetee qabattee baatee roobnillee roobee dhageenyee argineellee beennaa. Yeroo namni ajjeechaa wal barbaadu yoo dubartiin gadi baatee himattee ajjeechaa sanirraa illee hidhanii aadaa san keessa jira. Nullee kanarra dhaabannee dubartiin Portland kennaa keessattuu ka sa'aatii irratti ergaa kennaa osoo hin taane ergaaf gas bahee jira. Nafxeenyaanu waggaa lamaa waggaa sadii waggaa afur maraa sa'aatuu eenyaano gisee eenyaano jedha dharaan kijibaan nu dhaadataa baate. Nu ammoo dhugaarra hundoofneet yeroon Oromoon cunqursaa jalaa bahu yeroo boo'ichiniif roorroon irraa dhaabatu biyyaa ari'amuun mana hidhaatiin dhumachuun karaa irratti mirga ofii dhabee biyya lafaarraa bahee gara biyya ambaa uduudeem karaa irraa dhumachuun yeroon isaa amma. Yeroon isaa amma. Yeroo sa'aatii kana kenninu obbo Jawaar Mohaammed obbo Bakkalaadhaaf ummanni Oromoo ijji isaanii gara keessa hin jira. Walirra dhaabni siyaasaa walirra dhaabatu amma. Hooggantoonni walirra dhaabachuun yeroon dhaabatan amma. Yeroon Oromiyaan hojjaan ol dhaabatee ummanni nagaan boqatu yeroon isaa amma. Kanaaf keessi keenya bobaa keessi keenya gaddaa adaraa dhaamanna. Yeroo adaraa kana dhaabannu dubartii Portland osoo callaa osoo hin ta'in dubartiin addunyaa irra jirtu hunduu adaraa isinin dhaamatan. Guyyaa sadiin booda obbo Bakkalaadhaaf isteeta kam akka ta'e hin beeku waa dubbatanii jiran. Yeroon qabsoon jalqabu amma. Kanaaf nullee kanarra dhaabannee boo'ichi roorroon biyya ari'amuun hidhamuun wal ajjeesuun underline wal ajjeesuun Oromoon Oromoo wal ajjeesu kun yeroo dhaabatu amma haa ta'u wal dandeettanii wal baadhatanii biyyi tun ummanni kun barra nagaan dhaabbatee biyya ofiiti nagaan balee galu yeroon isaa amma nuuf haa ta'u. Galatooma dhaamadheerallee bu'eerallee.